Galeessa koo sumaanan faarfadha sumaanan lallabaa waamtee wangeela kee natti laannaan malee ergama maalan qabaa yoo buddeenaati yoo bakkeeyyuu guuteera waliin rukutanii dhugaadhatu beekta'oo waamicha koof jedhee gatii baaseeranii kasaaraa miti dhugaatu naa galee sichi sarkan laadhu fuula durattillee kasaaraa miti dhugaatu naa galee sichi sarkan laadhu fuula durattillee teenyu dukkanaa bidda dhaamsine hin barbaannu nuti eliyyoo nu kuufaa dhugaa olaansine hin barbaannu nuti nun jilbeeffachiisu wanta dhuga jallaa hin barbaannu nuti buddeenaaf yoo ta'e hunduu nyaatee bulaa hin barbaannu nuti Firooma bitaacha elmantala mootii abbaan hin dhalchineen waamamaa jiraachuun naaf salphina kootii jedhee tomantiidhaan Museen dhiisii deeme eegananii mana Oromaa saba isaa wajjiniin lafonaa jiraachuu filatee hiyyummaa galgala koo warraa ija koo buufadhee soora saba gooftaa kanaafan aladhee galgala koo irraa ija koo buufadhee jiraadha gooftaa koof kanaafan aladhee dhugaan warkaan gatuu coomni mana mootii hin barbaannu nuti nuuf ulfinni keenya annuunfaachuu isaati hin barbaannu nuti har'a jiraannu yoo hundumaa gattaane hin barbaannu nuti urjinna gaaf tokko Yesuusiin bashaane hin barbaannu nuti Waaqayyoo gatii namaa baasa lakkaa'ee deebisa Waaqayyoo gatii namaa baasa Waaqayyoo gatii namaa baasa lakkaa'ee deebisa namni sin hammataa suma facaasa ammarratee nyaata gombisaadhaa baase aduun qajeelotaa sin oolu mul'ata Waaqayyo dhugaadhaa dhugaa eenyu gataa namni sin hammataa suma facaasa ammarratee nyaata gombisaadhaa baase aduun qajeelotaa sin oolu mul'ata Waaqayyo dhugaadhaa dhugaa eenyu gataa Nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u akkam jirtu ani obboleessi keessan Caalaadha toora kanarraa baay'ee xiqqoo fagaadheen ture anuma xinnoo ishii hojiimti tokko nutti baay'ateef kanaaf malee wanta adda biraan hin turre kallattii garaagaraadhaan garuu tajaajilumatti jirra Waaqayyoo amma nu gargaare keessatti namoonni baay'een keessanis naan barreessaa turtanittu gooftaan isin haa eebbisu jechuun barbaada har'a sagalee Waaqayyoo isiniif qabadhee dhufeera amma dandeessanitti gara gurubbiitti kallattii garaagaraatti otoo sheer gootanii sagalee Waaqayyoo kanaa nama baay'ee biraan geessuu dandeessu Waaqayyoo isin haa eebbisu
jechuun barbaada sagalee Waaqayyoo gabaabaatti nuyi har'a waliin hirmaannu faaruu Ermiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 25 irraa ka'ee isa jiru isiniif nan dubbisa akka jedha. Waaqayyo warra isa abdataniif warra isa barbaaddataniif gaariidha. Cal jedhanii fayyisuu Waaqayyoo eeggachuun gaariidha. Namni bara dargaggummaa isaatti waanjoo ittiin barsiifamu baachuun isaaf gaariidha jedha Macaafni Qulqulluun. Cal jedhanii guyyaa Waaqayyoo eeggachuun gaariidha. Akkuma mata duree irratti isinii barreesse. Cal jedhanii guyyaa namaa hin jenne guyyaa Waaqayyoo eeggachuun gaariidha. Maaliif yoo jettan guyyaa Waaqayyoo nama hin laasisu. Guyyaan Waaqayyoo inni itti dhufu nama hin laasisu. Obboloota ko wanti hundumtuyyuu yeroo qaba jedha Macaafni Qulqulluun gaafa dubbatu. Halkan kun warri biyya bakkee fakkeenyaaf isin bira guyyaa yoo ta'e iyyuu nu bira halkan yoo ta'e iyyuu wanti hundumti isaa yeroo isaatti saatii isaatti bareeda. Wanti saatii isaatti hin taane hundumtiyyuu bifa siin qabu bareeduu siin danda'u. Har'a mucaa har'a dhalate tokko biddeen nyaadhu ittiin jettanii mucaan kunis danda'ee hin nyaatu akka Macaafa Qulqulluuttis cubbuudha. Maaliif aannan irraa gara lafeetti darbuu danda'a malee mucaan waan jabaataarraa waan tokkotti darbuu hin danda'u. Maaliif Macaafni Qulqulluun akkuma dubbatutti wanta hundumatti iddoo itti godhe Waaqayyo. Saatii itti godhe. Dhalachuutti saatii godhe, du'uutti saatii godhe, gammachuutti saatii godhe. Gaddatti saatii godhe, dhiphinatti saatii godhe, bal'inatti saatii godhe. Amma nama dhiphachaa jiru tokkoon kottu gammadi yoo ittiin jettan gammaduu hin danda'u. Maaliif amma yeroon koo har'a na gammachiisaa hin jiru, saatiin irra jirutu na gammachiisuu hin jiru jedha. Maaliif yoo jettanii saatiin namicha keessa jiru saatii isa gammachiisu miti. Saatii dhiphinaa, saatii gaddaa ta'uu danda'a namichaaf. Nama baay'ee gammadaa jiru tokkoon gaddi yoo ittiin jettanii gaddi isatti hin dhufu. Maaliif inni gammachuurra jira waan ta'eedhaaf. Haa ta'u egaa waa'ee guyyaatiif Waaqayyo guyyaa hin dabarsaa hin fidas. Waaqayyo guyyaa hin fidas hin dabarsas. Macaafa Qulqulluu keessaa wantoota muraasa yoo isinii kaase waan muraasa yoo isinii kaase guyyaa Waaqayyo eeguun Waaqayyo guyyaa dhaabeera dhala namaatiif tolootaafis qajeelotaafis guyyaa kaa'eera. Namni guyyaa Waaqayyo sanatti guyyaa namaaf kenname sanatti namni waan tolaa hojjetu namatti yoo mul'achuu baate iyyuu fuula Waaqayyo yoo jiraate guyyaa inni itti tolaa hojjetetti gatii argatu tokko hin jiraatu. Namni hama hojjetu tokko immoo hamminuma isaa wajjin guyyaa inni itti firdiin itti faradamu tokko ni jiraata. Macaafni Qulqulluun akkuma dubbatutti namni waanuma facaase tokko haama. Qamadii facaasee xaafii haamuu hin danda'u. Namni jal'ina facaase jal'inuma haammata. Namni waan gadhee tokko facaasu waan laphee namatti hin tolle waan garaa namatti hin tolle tokko facaasu waanuma hamaa sana haammata. Namni yeroo tokko waan facaafnu waan goonu iyyuu hin beenu. Waan dubbannus hin beenu. Waan haasofnus hin beenu. Waan goonus hin beenu. Waan namaan jennus hin beenu. Waan namaaf goonus hin beenu. Waan goonus beekuun dirqama nuti ta'a. Waan dubbannus beekuun dirqama nuti ta'a. Macaafni Qulqulluun namni nama tokko gufachiisu isaa manna dhagaan daakuu mormatti hidhamee dhagaan ilala garbatti gada haa darbatamu. Gufachiifnaan adabbii qaba. Namni nama gufachiisu adabbii qaba. Waan gaarii miti.
waan hamaadha. Kanaaf akka nam tokkotti ofii keenya eeggachuun namaafis eeggachuun Waaqayyoof eeggachuun jireenya keenya eeggachuudhaan jireenya keenya olfachuu hin dandeenye. Faarfataan akka jedhamti waanuma ati irra facaaftee sii biqilcha maasiin kee murteeffadhu itti adeemi cirtee nyaatta hojii kee. Yeroo tokko tokko iddoo keenya beekuun gaariidha. Lafa Waaqayyo nu kaa'e beekuun gaariidha. Iddoo oollu beekuun gaariidha. Waan hojjennu beekuun gaariidha. Waaqayyo gaafa tokko dhufe gaafa yeroon isaa ga'u saatii isaatti gaafa jalqaba biraa ga'e Addaamiin fayyine kanarraa nyaatinaa ittiin jedhee mukoota hedduu isaaniif eeyyamee deeme. Gaafa deebi'u garuu iddoo Waaqayyo isaan dhaabe hin jiran turan Addaam fa'a. Waaqayyo Addaamiin akkasitti hin jedhe waame eessa jirtu? Ati eessa jirta laata? Jireenyi kee eessa jira? Ati maal keessa jirta laata? Maal keessa akka jirtu beekuun dirqama sitti ta'a. Iddoo jirtu beekuun dirqama sitti ta'a. Maaliif masichi Iyesuus Kiristoos dhufuun isaa hin hafu? Waaqayyo dhufuun isaa hin hafu. Gaafa dhufutti maal goona laata? Mootummaan Waaqayyo ganaa dhufte too hin taane nu gidduu jirti jedha Macaafni Qulqulluun. Kiristaanota nu gidduu jirtu warra Waaqayyoon beektanii warra Waaqayyoon hin beektan amantii makam yoo taatan iyyuu kan nama dhibu keessaa guyyaan Waaqayyo dhufuttiti iddoo jirru wajjin waan irra jirru wajjiniti madaalli nuuf hin kennama. Eessa jirtu jennaan nunoo qullaa taane si dhokanne iddoo sana sokkine naan eenyu isinitti mee akka isin qullaa taatan eenyu isinitti agarsiise? Seexanatu dhaqee itti meeqa? Waaqayyoon waa gargaaru. Macaafni Qulqulluun namni qajeelaan tokko qajeelaa waan qajeelaa hojjete yoo karaarraa gore qajeelummaan isaa isaaf hin lakkaa'amu gaafa karaatti deebi'etti isaaf lakkaa'ama jedha. Har'a waan gaarii godhee bor yoo nama ajjeese Waaqayyo isaaf hin lakkaa'u namicha bara. እግዚአብሔር የምሕረት አምላክ ነው ግን Waaqayyo waaqa araaraati garuu kan nama dhibu keessa akkuma araarummaa isaatti sinniisa akkuma araarummaa isaatti sin godha. Garuu waan dhiifamu jira wanti hin dhiifamne jira. Gara mata duree koottan isin deebisa. Gara yaada mata duree kootti gaafa isin deebisu. Cal jedhanii guyyaa Waaqayyo eeguun gaariidha. Dhabisa keessa dhaabbatanii, dhukkuba keessa dhaabbatanii, rakkina keessa dhaabbatanii, arraba keessa dhaabbatanii, jibbamuu keessa dhaabbatanii guyyaa Waaqayyo eeguun gaariidha. Maaliif guyyaa sanatti Waaqayyotu dhufee osoo lama qaba waan ta'eedha. Maal jedhe Phaawulos? Maaltu jaalala Kiristoos irraa gargar na baasa? Jaalala Kiristoos irraa wanti gargar na baasu maali? Tokko beelamoo, gidiraadhamoo, jibbamuudhamoo, ari'atamuudhamoo, tuffatamuudhamoo, daaruudha laata? Kun hundumtiyyuu jaalala Kiristoos irraa hojii Kiristoos irraa gargar na baasuu hin danda'u. Yeroo tokko tokko Waaqayyoon eeguun guyyaa Waaqayyoo eeguun baay'ee gatii nama baasisa. Baay'ee gatii nama baasisa. Tulluu gaara namatti ta'a. Guyyaa Waaqayyo eeguun baay'ee gatii nama baasisa. Garuu gaafa guyyaa Waaqayyo sanatti immoo gatii guddaa nama argachiisa. Waan tokko isinitti hima. Nam tokko akkuma hojjetetti argachuu hin danda'a. Waanuma hojjete argata namni waan hin hojjenne argachuu hin danda'u. Gooftaan Iyesuus Kiristoos jara sadan sanatti maal kenneedha? Macaafni Qulqulluun gaafa dubbatu. Tokkotti meetii itti kenne. Meetii itti kenne nama sadan sanitti tokko ittiin hojjeteetu 100 buufateedha. Tokko immoo 50 buufate. Tokko immoo owwaalee kaa'e. Gaafa Iyesuus Kiristoos deebi'ee dhufutti gara isaanii gara jara kana gaafa Iyesuus dhufutti jara kanatti dhiyaate inni abbaa 100 buufate wanta ati
nutti kennite kanaan hojjedheetan dhibba buufadhe tokko 50 buufadheenaan tokko immoo ati nama cimaa waan taateef na awwaalee kaa'e waan na balleessu waan dandeessuuf jennaan ati hojjetaa dhibaa anana ittiin jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos. Inni sun iyyuu fuudhame isa dhibba buufate sanaafiti kennamu hodhi Yesuus. Maal jechuu barbaadeen namni akka hojjetetti argata. Waanuma hojjete waanuma godhe argata malee waan hin hojjenne argachuu hin danda'u. Harayyuu tarnaan inni dhaggeeffadhu. Gaarii goota taanaan gaarii akka si eegu tokko. Hamaa goota taanaan bor iftaan ta'a malee akka hamaan si eegu hin wallaali. Namichatu jedhan yeroo tokko. Namichatu yeroo tokko maal godhe beektu si? Mucaasaatu mucaa ollaa tokko inaaffaa qabaa jedhama. Namichi anaasiidhaa jedhama. Anaasii jechuun isa mismaara waan tokko godhu, isa waan tokko hojjetu, hojii garaagaraa waan isa hojjetu kana jechuudha. Mucaa ollaa sana hin jaallanne sana warra maatii mucaa sana eegee achi ilaalee mucaan ilmaan tokko karaarra utoo taphatu argee utuu waa godhu argeetu walii gadi ilaalee abbaa mucaa maatii mucaa dhabe nama karaarra dhabu hojii dhagalaa jira waan ta'eef mismaara qabatee madooshaa qabatee jira. Mataa mucaa keessa gadi rukutee mismaara guddaa kana mucaa keessa gadi rukuteetu bukkee darbee jedhan mina garre misaadhaaf galaa jira. Mucaan maatii isaatiin galee iyyee mismaaratu mataa keessa jira waan ta'eedhaaf yeroo muraasa booddee hin du'ee jedhama. Gaafa du'ee jedhu abbaan isaa wallaalame warri mucaa kanaa hin argine warri mucaa kana sila guddisan warri mucaa kana sila waa godhan kun hin argamne. Hin du'ee abbaan mucaa isaanii kan akkas godhe hin argine. Mucaan isaa tokko immoo gaafa kaanii otonni hojiidhaa galee madooshaa isaa qinaatti irratti fannisee otoo taa'ee misaa nyaatu mucaan jala taphataa itti bu'ee jedhama. Madooshaan irratti bu'ee abbaan inni mucaa sana mucaa namaa mismaaraan rukute sun ajjeese sun mucaa isaa irrattis bu'ee madooshaan achi sanatti mucaa isaa ajjeeseedhaan. Har'ayyuu taanaan kiristaanummaan qalbii miti. Qajeelfamni Waaqayyo kaa'e qalbii miti yookiin tivoozoo isaa jedhanis miti. Wanti sirratu hin qabu. Intura hin bula malee waan Waaqayyo kaa'e hin hafu waan namni godhu hin hafu dhaggeeffadhaa. Har'ayyuu taanaan wanta ati keessa jirtu jal'ootatu gatii si kaffalchiisaa jira yoo ta'e guyyaan ati gatiitti argattu isaan firdiin akka eegu hin dagatin. Har'ayyuu taanaan harki darabee wal'ika jedha Oromoon gaafa mammaaktu. Warri har'a waan barbaadan hojjetan guyyaa isaanii hin nyaatu. Waan godhan sana hin argatu. Ungaan gaafa argatan immoo tokko miti. Namni waan dabilii ta'e isatti dhufa. Lama ta'ee dachaa lama. Har'a warri nama miidhan dachaa tokkoon dachaa lamaan garuu miidhamuudhaaf akka jiran hin dagatina. Garuu ati maal akka gootu beeki. Haleluuyaa. Yesuus dhufuun isaa hin hafu. Yesuus dhufee qulqulloota gargaaruun isaa hin hafu. Yesuus dhufee warra isa eeggatan ol qabuun isaa hin hafu. Guyyaa Waaqayyo eeguun gaariidha. Maaliif gaariidha? Maaliif gaariidha guyyaa Waaqayyo eeggachuun? Guyyaa sanatti namni waan qajeelaa godhu sun hin badu, ol qabama, hin kabajama, fayyina argata. Mii kanuma macama qulqulluu kana gara Faarii Oromiyaas boqonnaa 3 jalqabatti gaafa deebisu dallaa anatti ijaarteedha. Anatti hadheessiteedha. Na sodaachifteedha. Na dhiphifteedha. Na tumteedha. Dullaadhaan na tumteedha. Jalqaba isaarraan kan argan na tumte na caccabsite lafee ko caccabsiteedha. Na rakkisuun kee gaarummaa fiidha Daawit. Waaqayyo yoo rakkina namatti fide iyyuu akka gaarummaa isaatti immoo akka araara baay'een araara isaatti immoo hin dhiisaidha. Waaqayyo rakkina namatti hin fidaa hojjetan eeyye sirriitti namatti hin fida. Dhukkuba namatti hin fidaa hojjetan eeyye namatti hin fida.
Lola namatti hin fida hojjettan eeyyee namatti hin fida. Waaqayyoo goolii sin kaasa nagaa sin buusa jedha macaafni qulqulluun. Ati guyyaa Waaqayyoo eeggatta taanaan goolii Waaqayyoo sitti ka'uu jechuun si balleessuuf otoo hin taane si bareechuufi. Goolii Waaqayyoo lolatu sirra jira taanaan otoo Waaqayyoon eegduu taanaan wayitti si baasuudhaaf si bareechuuf. Maaliif? Gaafa ati na ilaaltu na balleessuuf hin jedhe ati garuu gaarummaadhaaf na dhaabuuf jedha Daawit. Rakkinaaf osoo hin taane Waaqayyo gaafa waan tokko namatti fiduuti jireenyaaf nama dhaabuufi. Nummoo isa kana hin jaallannu. Nummoo qorumsicha hin jaallannu. Nummoo qormaata itti Waaqayyo nu lollu kana hin jaallannu nan dadhabee jen. Egaa Ermiyaas kana jalqabarraa gaafa ilaaltan na reebdeedha. Na caccabsiteedha. Waaqayyo immoo jedha macaafni qulqulluun gaafa dubbatu akkuma abbaan ilma jaallatu sana reebu jedha. Ilala abbaan ilma jaallatu adabe akkuma reebu Waaqayyos nama jaallatu warra jaallatu hin reeba. Maaliif reeba? Jireenyatti geessuudhaaf. Maaliif reeba? Karaarra buusuudhaaf. Maaliif reeba? Jireenyatu isa kana jechuudhaaf adaba malee balleessuuf yookiin immoo ajjeesuuf miti. Kotta garaa tokko immoo gara Waaqayyo du'a nama jal'aatti iyyuu hin gammadu jechuun namitti jal'ina ishirraa deebi'uu diddeessutu duuti malee otoo araara argattee gara jireenyaatti dhufte Waaqayyo hin jibba miti. Garuu gaafa Waaqayyo isaanitti himu, gaafa Waaqayyo namitti jajjabeessuudhaaf isaanitti deddeebi'u, gaafa Waaqayyo namitti gargaaruudhaaf isaanitti deddeebi'u, namittiin garuu hin barbaaddu. Kanaafiti du'atti dabarsee isaan kenna. Kanaaf macaafni qulqulluu Waaqayyo du'a nama jal'aatti iyyuu hin gammadu kan inni jedhu እግዚአብሔር የምሕረት አምላክ ስለሆነ Waaqayyo waaqa araaraa, waaqa gara jabeessa waan ta'eedhaaf na hordofaa sirriitti. Haleluuyaa. Baari'aan fakkaatu yommuu dukkanaa'u lolaan gufuu waree yoo namarra yaa'u boquu namaa cabsee hundasii goobessaa hidhaa mudhii kee jilba nama buusa. Ayyaa bara sanaa hin darbe didichee harka Waaqayyootu narraa garagalchee. Ayyaa bara sanaa hin darbe didichee harka Waaqayyootu nurraa garagalchee. Ameen 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 ameen. Na yaadadha gooftaa gaafan miidhadhee waan na ludhabe jaalallee dhugaa koo hundaa dursee situ na qaqqabe. Jireenya boososee balleennatti lubbuu magarsite kunoo asiin nageesse gadadoo koo hartee dabarsite. Maal jedha diinni koo naafoo gargaarsi koo itti caale boollanne naaf qote siinan darbe gooftaa koo utaale. Ilaalaal Waaqayyo namatti fida waa qormaataaf gaafa ati akka jedhamiti gaafa ati na qortu jedhe Iyyoob ani immoo akka warqeetti nan baa'e nan calaqqisa nan bareeda. Kottu dhaggeeffadhu otoo Waaqayyoon eeggattuu rakkinatu sitti baay'ate yoo ta'e arrabsootu sitti baay'ate yoo ta'e jibbamuutu ari'atamuutu sitti baay'ate yoo ta'e rakkinatu sitti baay'ate dhukkubatu sitti baay'ate kana darbitee kanatu sitti baay'ate yoo ta'e ciniinnadhu. Lafichatu lafa fidha. Ciniinnadhu. Lafichatu lafa keessaa ba'uudhaan ifuudhaaf jedha dukkanichatu ifuudhaaf jedha. Ciniinnadhu keessuma dhaabbadhuuti. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoosiif galannaa ta'u. Yesuus akka jedhe biyya lafaa keessa amma jirtanitti rakkina qabdu jedhe garuu keessattan sin dhiisan moon jedhe dhufeetan immoo keessaa sin fuudha. Rakkinni inuma jiraate hin geeddarama malee eessuma yoo dhattan rakkinni biyya inni dhibe hin jiru garuu hin geeddarama. Yesuus immoo rakkina keessattanii sin dhiisan jenne dhufe